waldaa Noogila. Har'a mata duree environmentii jijjiiraa uumuu jedhu irratti dubbadha. Environmentii jijjiiramaa uumuu. Macaafni raajii Mikiyaas Waaqayyoo hin jijjiiramu jedhetu nutti hima. Kan hin jijjiiramne Waaqayyoo duwwaadha. Kanarraa kan hafe wanti Waaqayyo uume hundumti isaa hin jijjiirama. Sababii Waaqayyo hin jijjiiramneef mudaa kan hin qabneef guutuudhaa ol waan ta'eef guutuu jennee ibsuu hin dandeenyu Waaqayyo. Guutuudhaa olii akkasumas immoo mudaa kan hin qabnee ol waan ta'eef Waaqayyo jijjiiramii isa hin barbaachisu jechuudha. Isinii galee Waaqayyo gaafa akkasii argamee gaafa akkasii dhuma wanti jedhamu akkuma hin jirre jijjiirama wanti jedhamus fuula isaa irrattis amala isaa irrattis maalummaa isaa irratti jijjiiramii hin argamu. Yeroo hundumaa Waaqayyo isuma sana jechuudha. Kaleessas har'as boris barabaraan macaafi qulqulluun akka jedhu iddoo tokko geessanii amala Waaqayyoodhaan wal dhaaltan. Iddoo tokko geessanii isin hirkaan badu. Iddoo tokko geessanii bita isin ittiin galu. Barreen fitnee fi baraama deemnaafitu yeroo tokko bita nutti gala malee inni amalli isaa jijjiiramee waan biraa ta'ee miti. Garuu namni baree fixuu waan hin dandeenyeef si'a tokko akka nuyi itti experience godhaa dhufne tokko yeroo jijjiiramu waan Waaqayyo jijjiirame tarii nutti fakkaachuu danda'a. Waaqayyoo hin jijjiiramuudha macaafi qulqulluun. Nama garuu yeroo uume jijjiiramuu akka ni danda'u godhee waan uumee fi namni Waaqayyo wajjinatuma jiraataa jiru falaq jedhee galagaleetu deebi'ee seexanaa wajjiniin walii galee waan namni ta'e beektu. Keessumatti namni erga kufee jannata keessaa gadi ba'ee booddee hamma gaafa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufee namoota fuudhee galee dhandhan duunee jireenya hin bannee jireenya jijjiiramuun isa hin barbaachifne hamma inni namatti uwwisutti yookaan immoo bara keessatti akka Kiristoos taane jiraachuu amma jalqabnutti jijjiirami ilmaan namaa ittiif hin barbaachise jechuudha. Kanaaf yeroo jijjiirame barbaachisu immoo dandeettiin namoonni ittiin jijjiiraman immoo namoota keessatti already uumameera. Jijjiiramuudhaa fi dandeettiin isaanuu keessa. Waaqayyo namni akka inni jijjiiramu barbaada. Sagalee Waaqayyoon isinii dubbisa. Macaafa Phaawulos ergamaan warra Qorontoosiif barreesse isa lammataasaa boqonnaa 3 irra dhaxxanii yoo laaltanii boqonnaa 3 irra lakkoofsi 18 akkeedha. Ammas nuyi fuula keenya utuu haguuggatin ulfinni gooftichaa nurraa akka calaqqisu hin goonaa. Nuyis ulfinaa gara ulfinaatti darbuudhaani fakkaattii isaa akka taanuuf akka goofticha isa hafuuraa sana biraa nuuf dhufetti hin diddiiramna jedha. Waa'ee Musee kaaseetu dubbata ergamaa Phaawulos. Waa'ee tajaajila kakuu haaraati wanti inni dubbachuu barbaadu. Tajaajila kakuu moofaa wajjin wal bira qabee. Attamitti namni tajaajila kakuu haaraa ta'uun akka irra jirutu dubbata. Yeroo dhaxxanii seera Musee dubbiftan jireenyi keessan hin golgama isaaniin jedhu. Hin golgama. Golgaa sana jalatti deebitu isa karaa Kiristoosin irraa tarsa'e tanatu deebi'ee isinitti deebi'a gaafa maal gootanii gaafa kakuu moofaa dubbiftan yoo akka inni jirutti yoo dubbiftan. Garuu kakuu moofaa sanaa gara Kiristoositti gaafa galagaltanii kakuu moofaa kakuu haaraadhaan gaafa hiittan jechuu isaati. Manatsarii kakuu haaraa keeyattanii kakuu moofaa gaafa dubbiftan garuu jechuu isaati. Yeroo sana golgaan sun maal ta'a deemaa isinirraa hiiqaatu adeemaa. Isinirraa hiiqaatu adeemaa. Kan inni nurraa hiiqaa deemu Kiristoositti galagaluu duwwaadhaan. Kakuu moofaa keessa wanti jiru hundumtuu wanti ni dubbataa waa'ee kakuu haaraati yookaan immoo waa'ee Kiristoos. Kakuu moofaan bifa guutuu miti gaadidduudha malee eenyummaa guutuu miti gaadidduudha malee
Gaadidduu sana dhiifnee bifa isa guutuu kakuu haaraa keessa isa jiru kakuu haaraa yoo ilaalle yookaan immoo Iyyasuus Kiristoosiin kakuu moofaa yoo dubbifne kakuu moofaan nu gala jechuudha. Isa kana erga haasa'ee booddeetu waa'ee Museedhaa dubbata Phaawulos. Waa'ee Museedhaa beektu halkan 40 fi guyyaa 40 soomaaf kadhataanii gaara irratti ol ba'ee Waaqayyoon dura yeroo ture iddoo argamuu Waaqayyoo keessa dhaqee waan lixeef environmentii namitti jijjiiramuu danda'u bakka namitti geeddaramuu danda'u dhaqee waan of kaa'ee fi halkanii guyyaa itti mul'achuun Waaqayyoo itti fuun Waaqayyoo inni wajjin jiraatu inni keessa gale suni inni wajjin dubbatu suni keessa isaa duwwaa utuu hin taane ala isaayyuu jijjiire keessi namaa gaafa jijjiiramu ala jijjiira waan ta'eef fuulli isaayyuu hamma namni ilaaluu hin dandeenyetti ibsa ture. Fuulli isaayyuu hamma namni ilaaluu hin dandeenyetti ibsa ture. Museen yeroo ol ba'eef yeroo gadi bu'e tokko miti. Yeroo gadi bu'e tokko miti. Guyyaa 40 gidduutti bifni isaa jijjiirameera. Musee sila ergan miti isaanii kan deebi'anii fudhatan. Musee sila beekan miti kan isaan argan. Tajaajilli isaa, dubbannaan isaa, yaanni isaa, fuulli isaa, bifi isaa, wanti hundumtuu isaa jijjiirameera. Kanaaf nuyi amma fuula kee ilaaluu hin dandeenyu akkuma Waaqayyoo ilaaluu hin dandeenyu jechuudha. Fuula kee ilaaluu hin dandeenyu nu gidduu jiraachuu barbaadda yoo ta'e fuula kee kana golboobbadhu jedhaniin. Kanaaf qeesonni tokko warra mataa isaanii hin golboobbatu. Golboobbatu. Museen garuu isa namni ilaaluu dadhabe sana kan inni golboobbate. Ilaalaa environmentii inni sila keessa ture ilaalaa. Yeroo gadi bu'amu immoo jara kana gidduu jiraachuudhaa fi gara jara kanaatti of jijjiirachuudha. Qooda jara kanaatti jijjiiruudha. Qooda gara kanaatti fiduudha. Ofii isaatiitu gara isaaniitti geeddarame. Naannoo agartanii waan inni nama godhu. Nama wajjin oollu agartanii waan inni nama godhu. Nama wajjin jiraannu agartanii waan inni nama godhu. Nama yeroo dheeraa dabarsitanii yeroo dheeraa kennitanii fi dhaggeeffattan wajjin haaltoftan wajjin ooltan wajjin bultan wajjin taphattan agartanii waa'ee nama godhu. Kanaaf jijjiiramuudhaa fi environmentii jijjiiramaa sana keessa galuu nu barbaachisa. Phaawulos egaa nuyi fuula keenya guuguudhaan akka Museen goonu jedha. Haguuggii sana ofirraa fuuneetu ulfinaa gara ulfinaatti guddisaati ameen. Namni tokko ulfinuma tokkotti quufa. Nagaadha bakka. Maasi gaa argasii kenname. Ulfinni inni itti aanu sunoo si barbaada. Ulfinni inni itti aanu sunoo si eega. Ulfinni inni itti aanu sunoo si kaa'ame. Ulfinni inni itti aanu sunoo si kennameeti. Isa keessaan immoo namoota baay'eetu ulfina argaati. Maaliif si gaa? Quufa bakka. Namni tokko. Nama tokko tudheen gadda lallaba koona yaadachiisee waldaa keenya dhuftee gaafa lallabdee daalaara miliyoona 2 tajaajilatti bobbaasuudhaa fi dandeettii qaba amma miliyoona 2 na barbaachisa jettee lallabde lallaba kee keessatti yeroo hundumaa isaanis yaadadhaa. Har'a garuu yoo na gaafattanii waa'ee miliyoona 2 naasawan. Isinii galee hamman yaadetti hamma tajaajilinatti argametti hamman daangaan arguu dandeetti dubbadhe gaafa sana. Tajaajilli hammamtu sitti argama yoo ittan amma baay'eedha jechuudha. Maayini inni kuni jijjiiramaa deemuudha. Wanti hundumtuu keenya jijjiiramaa deemuutu irra jira. Jijjiiramaa deemu. Salphinaa gara ulfinaatti hin jedhu. Salphinaa gara ulfinaatti kan nuyi dabarree gaafa Yesuus Kiristoosii wajjin wal agarree. Innume salphinni seenaan isaa gaafa sana. Isinii galee ulfina yeroo innu ulfinni waa'ee horii miti, ulfinni waa'ee barnootaa miti, ulfinni waa'ee iddoo jiraannuu miti, ulfinni waa'ee mana keessa jiraannuu miti, ulfinni waa'ee konkolaataa oofnuu miti. Isaan kun hundumtuu baay'ee dinqii. Isinii galee seenaa ulfinaa kan nuyi cufne, seenaa salphinaa kan nuyi cufne, seenaa salphinaa kan nuyi guduunfine gaafa kamii gaafa Yesuus Kiristoosiin fudhanneera. Isa taanee chaapteriin jiru boqonnaa ulfinaati. Ulfinni sun iyyuu boqonnaa baay'ee qaba.
Kanaafi ulfina isa tokkorraa ulfina isa tokkotti darbuutu nurra jira. Kanaafore yeroo hundumaa environment isaa uumaa deemu. Hallelujah. Environment isaa uumaa deemu. Nuisi ulfinaa gara ulfinaatti darbuudhaan fakkaattii isaa akka taanuuf destanii qophaa'ee jira jechuudha. Itti galli qophaa'ee jira jechuudha. Hammamitti adeemna hamma fakkaattii ilma isaa Yesuus Kiristoos taanutti qopheesseera kana Waaqayyo. Nummoo hamma achi geenyutti iddoo Waaqayyo nu arge sana hamma geenyutti ulfinatti deemaatu jijjiiramaatu annee fakkaattii ilma isaa Yesuus Kiristoosiin bira geenye jechuudha. Fakkaattii ilma isaa Yesuus Kiristoosiin bira geenye. Akka goofticha isa hafuura sana biraa nuuf kennamuuf jedhamiti. Maaltu maalte sii kennameera, maaltu ulfinatti darbuuni sii kennameera. Yoo ti dhiifte malee, yoo ti daangessite malee, yoo si hin galle malee, yoo ti environmentii isaa hin uumne malee, yoo ti irratti hin dammaqne malee, sii kennameera eewu biraa, goofticha isa kan biraa, goofticha isa hafuura biraa. Sii kennameera, eewu fa'i kennameera. Hunduma keenyaaf warra Yesuus Kiristoositti amanuudhaan lammaffaa dhalachuu argamne hundumaa fi ulfinatti darbuuni kennameera eewu biraa, goofticha biraa. Kanaaf firoota koo Waaqayyo isinii kenneera. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Macaafa raajii Saamu'eel boqonnaa 10 lakkoofsa 1 kaasee isa jiruun isinii dubbisa. Jikoo kun dadhabdeetti gaafa seensi didduusa kanatti kaa'inaan jedhanii. Gaafa isatti kaa'amu baay'ee xuruu gootii agarsiifti. Achumaanis Saamu'eelii dhadhaa ejersaa shurrubbee tokko fudhatee mataasaa ol irratti dhangalaase. Isa dhungatees Waaqayyo kunoo saba dhuunfaasaa akka geggeessituu fi si dibuu isaati mitiiree. Har'aana bira kaatee yemmuu adeemtu awwaala Raa'el biratti Zeelbaa'ii daarii Biniyaam irratti namoonni lama sitti dhufu. Isaanis harroonni ati barbaadu dhaqxee argamaniiru. Abbaan keesi harrootaaf yaaduu dhiisee waa'ee ilma kootii attaman godhaa laata jedhee siif yaadda'aa jira jedhanii sitti himu. Isaan bira darbitee qilxuu Taaboor bira yemmuu geessu immoo namoonni Beeteleetti Waaqayyoof sagaduu dhaqan 3 sitti dhufu. Isaan keessaa inni tokko ilmoo reettii 3, inni tokko immoo buddeena 3, inni tokko immoo daadhii wayinii uuboo tokko baatanii hin adeemu. Yemmuu sitti dhufanis nagaa si gaafatanii buddeen 2 siif hin kennu, atis harkaa hin fudhatta. Kana booddees gara gaara Waaqayyoo iddoo loltoonni Filisxeemotaa jiran hin naqxa. Mandaratti yemmuu lixxu kutanni raajotaa warri iddoo ol jedhaarraa gadi bu'an sitti dhufu. Raajonni suni raajii dubbachaa kiraara, dibbee, ulullee, maseenqoo dhageessisaa hin adeemu turani. Yemmuu hafuurri Waaqayyoo humnaan siif hin dhufa. Atis immoo isaanii wajjin raajiin dubbatta. Diddiiramtees nama kan biraa hin taata. Yemmuu milikinni kuni ta'u Waaqayyo si wajjin waan jiruuf waanuma harka kee keessa waanuma harka keetti dhufu hojjedhu. Ana dura gara Giliyaaditti gadi bu'i. Kunoo ani kennaa gubamuu fi qalmaa araaraa dhiyeessuudhaa fi gara kee nan dhufa. Ammaan dhufutti waan ati gootu sitti himu keessan deebi'a kana. Amman dhufee waan ati gootu sitti himutti guyyaa 7 na eegi jedhe. Saa'ol yemmuu Saamu'eel biraa adeemuuf ka'e akkuma inni achi qajeeleeni Waaqayyo yaada Saamu'eelin diddiireef. Milikinni jedhame hundinuu gaafasuma ta'e. Saa'ol dargaggeessichaa wajjin gaara sana bira yemmuu ga'u kunoo kutati raajotaa isatti dhufanii. Waaqayyo hafuurri Waaqayyoo humnaanii isaaf dhufnaan inni isaan gidduu bu'ee raajiin dubbate. Warri duraanii isa beekanii raajota gidduu bu'ee raajii dubbachuu isaa yemmuu arganii walii isaaniitiin ilma Qeeshitti maaltu dhufe? Saa'olis immoo raajota keessaa tokko jedhanii.
namoonni iddoo sanaa tokko eenyu abbaan raajota kanaa jedhee hin gaafate. Yommuu Saa'ol immoo raajota keessaa tokko jechuun mammaaksa beekamaa hin ta'e. Saa'ol raajii dubbachuu isaa erga raawwate gara iddoo sagadaa isa ol ka'aatti ol hin ba'e. Ameen. Mammaaksa ta'e Saa'ol. Mammaaksa. Mee mammaaksa gaarii naa godhu Waaqayyoodha. Maa jettanii? Mammaaksa gaarii sina godhu Waaqayyo. Akka baluumoo jedhee dhalooti. Akka baluutti si haa eebbisu. Gaa'ila Abrahaamiif Saaraa jedhamu hundumtu. Namni kaan gaa'ilichuun waan inni ta'e qoratee hin beeku. Gaa'ila Abrahaamiif Saaraa garuu nama eebbaaf godheera Waaqayyo waan ta'eef, eebbaaf godheera Waaqayyo waan ta'eef Abrahaamiin namni ittiin waamee wal eebbisa. Mammaaksa ta'e Saa'ol. Saa'ol harree barbaacha manaa bahe. Saa'ol harree barbaacha manaa bahe. Na dhibee anaan jara kana taa'een maatii kana qorachuu gaafan yaalu harreen tokkittiin baddee maatii kana hamma kana jeeqe. Maaliif warra qaqalleeyyii ta'u jarri kun? Harree tokkuma badee. Harreen tokko baduuni Saa'ol amma irrattiin argamtutti hin galu jedhee. Harrettii barbaachayyuu hamma mana raajii dhaqanitti ga'anii isinii galee barbaadanii dhabanii wanti kun dubbiin cimaadha maatii keenyaa fi waan nuyi homaan jedhu abaddonnee dhiifnee mana keenyatti gallu miti. Harreen kun nuuf waan hundumaati. Inkaamiin mana kanaa harree kana irratti ijaaramee jira waan ta'eef maatii kanatu kufaa jira kisaaraa guddaa keessa galaa irraa harreen kun argamuutu irra jiraatadhe abbaan mucaasaa sassata malee akka harree barbaaduuf ergee namni Saa'ol jedhamu kuni halkanii guyyaa harree barbaade tumanatti hin galin. Argamtu malee hin galudhe. Dhabamnaanis raajii bira dhaqanii gaafatan jechuudha. Kun maa inni harreen sun mana sanaaf amma akka seentaati arguu dandeenya jechuudha. Lammaffaa seenaa jara kanaa keessatti hojjetaa qabaachuun beekamaadha. Nama hojjetoota isaa erga malee waan akkasiitti ilma isaan ergu waan akkasiitti. Jarri kuni ilma fuudhanii erguun hojii kanatti, ilma fuudhanii erguun moggaatti, ilma fuudhanii erguun fagootti ammas hojjetoota baay'ee kan hin qabne harka qaqalleeyyii ta'uu isaa nutti agarsiisa. Isinii galee amma gaa attentionii argachuudhaaf Waaqayyo harree badde. Attentionii argachuudhaaf. Ageettii argachuudhaaf, Saa'oliin argachuudhaaf fuula isaa duratti. Namni tokko saganteessee Waaqa duratti dhiyaachuu hin beeku firoo tokko. Saganteessee Waaqayyoon barbaadu, saganteessee tajaajilu, saganteessee Waaqayyoof of kennu, saganteessee horii isaa mana Waaqayyoof erguu hin beeku. Ulee barbaada. Isinii galee lallaba yeroo dheeraa barbaada. Dafeen baratu namni tokko. Kanaaf Saa'ol nama Waaqayyoon barbaadu miti. Nama Waaqayyoon barbaadu ta'eeti dhimmi harreen badduuf hin jiru. Dhufeedhumatu Waaqayyo ganama Saa'ol hojii akkasiitiif ansi barbaada. Har'a dibata keeti muudamuu sirra jira. Kanaaf ansi qopheessaa ture. Isa durasi waggaa tokko, waggaa lama, waggaa sadii dura Waaqayyotti dubbatee namichi kun kanaaf qophaa'ee gara kamitti akka deemu beekee Saa'ol bira dhaqee yeroon isaa yeroo ga'u muudamuu hin danda'a ture. Nama akkasii miti garuu Saa'ol. Nama Waaqayyoon dhimmee barbaadu miti. Nama Waaqayyoon itti of kennee barbaadu miti. Amma Waaqayyoon barbaadu narra jira nama jedhu miti. Kanaafitu harreen jalaa badde. Harree barbaachatu dhaqee gaafa harree dhabanii egaa raajii biraan gaafannaadhaan. Waaqayyo isaan eebbisu raajiin isaanii harree isaanii sin argaaf kan isaanii. Dinqiidha firoo tokko afur qulqulluu kana kinitu jiru. Isinii galeera? Dinqii. Wanti nu jalaa baddees nutti mul'isa. Kan gagwaaraa moo dinqee numa keessa waan ta'eef. Maaliin mul'ifne, maaliin himne, maaliin dubbanne, maal nama barsiifne, maal isin hin goone fuula qulqulluun isin keessa gara kamitti isin hin leenjifne, wanti inni isin jalaa dhoksu maal ture? Lixa bantii Waaqayyo qoruu danda'u warra fuudhaa hidhamee caafamee jira. Isa booddee harreen argamteetti dhimma harree miti Waaqayyo si barbaada jedheetu
qophaa'eera waan ta'eef Saa'ol gara kee dhufaairaati dibataaf dhufaaira Israa'el mootii barbaadaa ilmaan keetiin buluu didaniiru kanaaf amma mootiin kennaafiiti shurrubbee kee keessaa dibata buqqisiiti irratti dhangalaasee qophaa'ee gaar balbala banatee gaafa liqe Saa'ol baga dhufte harreenatti barbaaddu harreen argamteetti dubbii harree miti ati harree barbaadda Waaqayyo garuu si barbaada Israa'el gubbaatti Waaqayyo mootii godheera irratti dhangalaase dibata ergasii booddeen dhungate samiin dibata dhangalaase lafti dhungannaa kenniteef lafaaf Waaqa akka itti walii wajjin hojjetu namiif Waaqa akka itti walii wajjin hojjetu Waaqayyo dibata irratti dhangalaase Saamu'eel immoo dhungateen simadheera kana mootii kana simadheera dibata kana simadheera fudhadheera kana Senegalee fudhadheera kana isatu waggaa 60 guutuu Israa'eliin geggeesse inni ijoollee isaatti kenne ijoollee isaatiif Israa'eloonni abboomuu didanii sababii ijoollee isaa gadhee ta'aniif kanaaf amma Waaqayyo dibata shiifti godhe gara iddoo biraatti dibata sana erga kennee booddee ilaala nama Waaqayyo manni qophaate dibata sana erga kennee booddee hin dhungate ergasii booddee waan gurguddaa afuritti tokko wanta ammasitti dubbatame kana konfirmi godhi ila namooti lama karaatti sitti dhufu namooti lama karaatti sitti dhufu iddoo isaanitti sitti dhufan immoo ergati awwaalcha Raahel bira dabarteeti awwaalcha Raahel bira darbuutu jalqabaa jedhe awwaalcha Raahel bira darbuutu ilaala yeroo dibamu namni kuni ani xinnoodha baay'ee nama hambilii ture baay'ee way hambilummaan agarsiisa yoo ta'e inni kun Saa'olli annama xinnoodha sanyiin koo Biniyaami warra kanaaf mallu miti nuyi waa'ee keenyaaf wanta akkasii dubbatame macaafarra hin jiru Samu'eel yeroo ijoollee isaa eebbise ijoollee isaatti ga'ee himeera sanyiin isaanii sanyii mootii miti mootiin Yihuudaa keessaa ka'a mootiin Daawit biraa ka'a tu Israa'eloonni ariifatanii Saa'oliin hin waamne ta'eeti tu isaan ariifatanii mootii nuu kennachuu baatanii ta'eeti Daawit irratti jalqaba ture sanyiin mootii sanyii Yihuudaatti waan ta'eef garuu isaan ariifatanii mootii waan waamaniif Saa'ol irratti jalqabeef Saa'ol irratti kanaaf numiti wanti kun xinnoodha nuyi maatiin keenya yaadattuu Biniyaam gaafa dhalate Raahel irraa dhalate Raahelitu ciniinsifachaa jirtu dhukkuba hamaan ciniinsuun suni itti hammaateetu ittiin duute ilma deesse jettee gaafa deessiftuun itti himtu maqaasaa gadda koo hidhii moggaasi jette maqaasaa micaa dhiphina koo hidhiitii waami micaa dhiphina koo hidhii waami inni kuni baakgiraawundi isaanii miidhe moggaasi kun maqaa sanaa Yaaqoob amma Raaheliin yoo jaallate illee waggaa 14 guutuu Raaheli jedhe yoo dadhabe illee utuma see mucaan qabaatin maal biratti argeetu hin taane callumadee akkasitti yoo jaallate illee mucaa kana akka itti moggaasuu see ta'uu fidite maqaa mucaa sanaa jijjiire garuu miidhaan sun Biniyaam irratti hafe kanaaf innis yeroo waamu xinnoodha jedha an guddachuu nan danda'a miti an waa gochuu nan danda'a miti namichi kun baay'ee way nama gateettiidha ol nama caaluudha yeroo san innumtu ko waa tokko miti ree waama tokkoon nama caaluun dhiqqoo bara kana keessa gatii qaba kan isaa garuu homaa gatii hin kaafneef bareedinaaf yoo ta'e bareedaadha bareedinnis gatii qaba bara keenya kana keessa bareedinni gatii guddaa fida dorgommiin isaa jira miti isaantu waan hundumaa beeksisa miti kampanii gurguddaadhaaf birrii guddaa kan meeshii godhu isaan miti bareeduma itti waaqoo nama himu namichi kunii nama bareedaadha namichi kunii nama hojjaan immoo nama caaluudha garuu an xinnoodha jedheetu yaada baksii xinnoo keessa of kaa'ee an jijjiirama fiduu nan danda'a jedhee nama yaadu miti kanaaf amma erga dibee booddee duraan dursa akka goote awwaala Raahel bira darbee yeroo awwaala Raahel bira darbu waa lama godha tokko Raahelitti gonfoo agarsiisaa darbi innoo dhattee moggaafte mucaa gaddaati mucaa dhiphinaati jettee dhiphina keetti moggaafte dhiphinaan waan moggaasinaa jiran gadiraadhaan waan moggaasinaa jiran bara ciniinsuu keessa jirtan bara rakkina keessa jirtan bara namni isin hubachuu dide bara gabbuutaniirtan waan moggaasinaa isaa isinitti haafu gadda keetiin waamte seenaa dhalootaatti ashaaraan taane keesse
Ilaa kunoo ilmi kee gonfoo baatee dhufe gara awwaala kee. Hallelujah. Gonfoo baatee dhufe. Hin jijjiirame seenaan, hin geeddarame seenaan. Mootii Israa'el isa jalqabaate innati gadda koo itti na ciniinsuu koo itti gadda kee keessaa Waaqayyo mootummaa baase jedhiitii dhaqii Israa'elitti mii. Waan siirratti dubbatame jira cabsaati baa. Hallelujah. Cabsaa diigaati darba. Xinnoo miti yan jedha jijjiirama fiduu hin danda'ani. Hin daangeffamina wanti tokko tokko daangaa isinitti ka'a. Kanan qabdu, sanan qabdu. Maaliif san qabne lakkooftaati maa isa qabdu hin kaaftu. Isa qabdu gaafa kaaftu koo number 1 Yesus Kristos. Hallelujah. Mootii waaqaaf lafaa, uumaa waaqaaf lafaa, afaan hundumaaf sanyii hundumaa dhaloota hundumaatiin kan dhaga'amuu fi kan beeksifamu Yesus Kristosiin qabdaati. Hallelujah. Wanta ti qabduuf wanta ti hin qabne eessaa walitti dhufa? Eessaa dorgommee keessa gal? Namoonni warri kaan ikkoo yoo qabna jiranii namoonni Kiristoosin lakkaachuu hin beekne wanti isaan lakkaa'anii wanta namoonni hundumtuu qabna jedhan walitti fidanii yoo walitti edaanii amma tasi qabdu tokko hin gahu. Maqaa meeqatti dabaluun sirra hin jiru. Yesuus jettee achirmii sanarra yoo keesse biyyi lafaa guutummaan yoo laxeera jeesse galagalcha. Hallelujah. Kanaaf dibata kana baadhuuti hawaara Raa'eliin naqeeti. Bira darbii naqeeti. Tokko itti himtan. Lammaffaa deebitee akka ittiin ofi waamneef jedhe. Waan isheen isinirra keessee, waan isheen isinii dhiifte sanaa achitti hambisaatii Saa'ol jijjiiramuu nan danda'a jedhi. Ergasii booddee namootatu sitti dhufa. Isaan dhufaniitu harreen galteetti jedhanii sitti himu. Abbaan kee waa'ee kee yaadda'uu jalqabeera. Isana sitti hime kana dibata sitti sirra kaa'e kana sii dhugeessu. Jireenya fuuraa keessatti dhugeeffannaan deddeebiin keessan baay'ee barbaachisaadha. Waan gootan dhugeessaa. Firoota maaliin dhugeessitaa macaafa qulqulluu? Siin galle taanaan waaqeffannaa mtuu waaqessin. Dhugaan isiniin jedhan. Callumatti eetuun beekinii sochoota yoo ta'e amma maal godha? Siin galle taanaan kennaanu horii mana waaqootti hin fidin. Maanni faayidaansaa erga waaqa hin fudhanne? Waldaa wal harkatti yoo qabde dirii maaliiti? Sinii galee wanti iddoo kanatti ta'u wanta Waaqayyo fudhatudha. Kanaaf konfirmi godhadhu. Raajii isinitti himamu konfirmi godha. Wanta isin keessa jiru konfirmi godha. Hojii hojjettan konfirmi godha. Yaada fiddan konfirmi godha. Mirkaneessa dubbii Waaqayyootiin. Faduulii man godhaa jiramoo faduulii man jiraataa jiramoo kun isa Waaqayyo jedhuudha. Mirkaneessa biroota. Namni hedhee fi namni mootii isiniin jedhee iyyee fi mootii man ta'ina. Mootummaan kun amma Waaqayyo biraatii jechuun gaariidha maal ta'ama. Erga isaan bira dabartee namoota sadii keessatti dhufaa inni tokko reetti sadii baataa, inni tokko biddeen sadii baataa, inni tokko immoo wayinii uuroo tokkotu baataa. Okkotee tokko baatee deema. Jarri sitti dhufanii nagaa si gaafataniitu buddeen lama sii kennu, buddeen sadii baatu lama sii kennu. Isaan harkaa fudhadhu jedheen. Aarsaa dhiyeessuu dhaqu jarri kun gara Beetelitti ol ba'aa yeroo waaqeffannaa jedheen. Erga mirkaneessitee booddee Beeteliin dhaqii waaqessi jedheen. Erga mirkaneessitee dhugeeffadhu dura. Sii galuutu irra jira wanti kun Waaqayyo biraa ta'uunsaa. Kan Waaqayyoo ta'uusaa erga bartee jiraadhu gateetti baase dhugi nyaadhu uffadhu ittiin jechuusaati. Lama sii kennu jedheen. Lakkoofsi sadii lakkoofsa Waaqayyooti. Lakkoofsi tokkos lakkoofsaati. Lakkoofsi lama garuu waan lama. Biddeen lama baattaa. Gooftaa Yesuus Kiristoos daabboo sana cabse miti biddeen sana cabse. Yeroo kuma shaniif kennes hin cabse. Yeroo immoo nyaadhaa kun foon kootii yeroo jedhes immoo hin cabse. Wanti cabu baay'ee nama dhukkuba. Waan lama ta'e gidduu jiraachuun baay'ee nama rakkisa. Waan lama ta'e geggeessuun baay'ee nama rakkisa. Jireenyi biyya lafaa keessa nuyi jiraannu garuu baay'een isaa akkasi. Lama ta'a. Si rakkisuu danda'a. Garuu baadhuudha. Garuu fudhadhuudha. Ergasii gara gaaraatti ol baata. Gara gaara Waaqayyootti ol baata. Filisxeemonni iddoo isaan jiran loltoonni warra Filisxeemotaa yeroo jiranitti. Isa dura garuu raajonni gaararraatu gara keetti gadi bu'edeen. Ol ba'uun jira gara gaara Waaqayyootti. Waaqayyo namarratti gadi bu'uun immoo jira.
Raajonni sun yeroo isaan sirratti yeroo isaan gara keetti gadi bu'anii isaan raajii dubbataa deemu. Attam dinqiidha wanti. Raajii dubbataa deemu. Nama meeqatu raajii dubbataa akka deemu beekuun. Raajiidhaaf nama eenna malee ofii keenya raajii dubbachuun beeknu miti. Hafuurri raajii by the way, hafuurri raajii nama hundumaatii kennama. Raajii nama hundumaa ta'uu hin danda'u. Hafuurri raajii garuu nama hundumaatii kennama. Afaan naaraaniif hafuurri raajii nama hundumaatii kennama. Kanaaf silaa raajii dubbachuuf dhamaadha. Waan hin kennine dhamaan jedhu Waaqayyo. Kennaa isa kana hafuurri qulqulluun akka jaallatetti kennaa afaan naaraaf raajii hafuurri raajii garuu nama hundumaatiif kennama. Raajii dubbataa, kiraara rukutaa, dibbee rukutaatu adeemu. Yeroo dhattee isaan gidduu galtu hafuurri Waaqayyo humnaan sirratti gad dhufa. Ilaama isaanuma gidduu galuudha wantichi environmentii sana. Sagala inni narra dubbachuu barbaadu. Environmentii sana keessa dhattee yeroo galtu, naannoo sana keessa dhattee yeroo galtu, achuma keessa galuu keerraa kan keetu hafuurri qulqulluun humnaan sirratti gad dhufa. Atis immoo nama kan biraa taatee jijjiiramta. Hallelujah. Waan sila gochuu hin dandeenye goota, waan sila ta'uu hin dandeenye taata, akkaataatti sila haasofte hin beeknetti haasofta. Hafuurri qulqulluun sun yeroo dhufee si guutu waan biraa godhee si uuma jechuusaati. Kanaafi yeroo kun hundumtuu ta'uusaa argitu waan harka kee keessa jiru hundumaa godhi Waaqayyo si duukaa jira. Garuu kun hundumtuu tooraan ta'uusaa beekii jalqabaa jedhe. Isa booddee Saamu'eel biraa gadi ba'ee akkuma inni gadi ba'een Waaqayyo yaada isaa jijjiiree fedha. Yaada keessan Waaqayyo haa jijjiiru. Jijjiirami yaadarraa jalqaba. Kanaaf ergamaa Phaawulos warra Roomeetiin biyya lafaa kana hin fakkaatinaa. Yaada keessan haareeffachuudhaan jijjiiramaa malee jedha. Jijjiirami uffata tokko baasanii uffata kan biraa uffachuu miti. Jijjiirami yaadarraa jalqaba. Kanaaf warra environmentii nu keessa jiraachuun nurra jiru namoota jijjiirama yaadaa nurratti fiduu danda'an bira jiraachuudhaan. Sinii galee amma yaadni isaa hin jijjiirameef Saamu'eeluma bira liqee bahuudhaan akka nama harree barbaaduutti utuu hin taane hafuura harree barbaaduutiin ol lixee hafuura mootummaatiin gabbate. Sinii galee yaadni isaa akkuma jirutti jijjiirame. Amma yoo harreen badde maal taanaa manni keenya attam ta'a maaliin kanachitti geessina maaliin sana goonaan hafeetu attamittiin nama biyya Israa'eliin bulchaan. Eewunan ministeera akkasii godha, eewunan iddoo akkasii kaa'a, waraanarra eewutu hojjeta, sana eewutu hojjeta, waa'ee biyyichaa yaaduu jalqabe jechuudha. Maal isaa jijjiirame Waaqayyo yaada isaa oliin jijjiiree fedha. Sinii galee gaafa yaada jijjiiramu nama sila ganama ciree wajjin nyaata laaqaa irratti hin beektan. Diinari iddoo akkasiitti wal agarra namichi yaada jijjiirameera. Isokkeen. Maakilaa bajoona shaadiyaasoo. Isinii galee namaan komatinaa Waaqayyo waatti fe'eera ta'a. Waaw. Isinii galeera. Yaadi isaa hin jijjiirame. Isa booddee jarattii gidduu dhaqee yeroo galuu hafuuraan guutameetu akka nama biraa raajii dubbannaan namooti inni kun ilma keessaa oliin miti. Innis raajota keessaa tokko mooree. Maanni maaltu ta'e jedhanii dhaqanii gaafannaani raajota jedhaniin mammaaksa ta'e hafee. Mammaaksa ta'e hafee. Boqonnaa 19 irratti yoo laaltan kana isinitti meen cufa. Boqonnaa 19 irratti yoo laaltan. Saa'olii jijjiirama amma kana ga'u argateetu environmentii kana keessa garuu jiraachuu dadhabe. I position isinii galee isa jijjiirama kana fidee Waaqayyoo fi warra environmentii jijjiiramaa keessa namoota kan hiriyoota sana jijjiira. Hiriyoota sana. Kanaaf jijjiiramirra hin turre Saa'ol jijjiiramirra hin turre. Yeroo sanatu Waaqayyo dhaqee Daawitiin dibee Daawitiin isa dibame sana ari'achuutti ka'ee gaafa ari'annaa itti hammaatu Daawitii boqonnaa 19 irratti gara Saamu'eelitti baqateedha. Gara Saamu'eelitti baqatee Saamu'eel ijoollee raajotaa geggeessaa jira. Daawit dhaqee achi keessa galee iddoo itti baqatan beeka. Saa'olii
Daawit Saamu'eeliin bira akka jiru bareetu namootatti erge qabaa fidaa dhaqaatii jedhe. Namoonni ergamanii dhaqanii kutata raajotaa keessa yeroo galan hundumti isaanii raajii dubbataniiru. Nama gosa sadiitti erge, si'a sadii namatti erge. Warri jalqabaas achi galanii raajii ta'anii hafanii dhaqanii isaanuu raajotatti dabalaman yeroo jedhanii warra lammaffaa ergee dhaqanii achumatti hafanii warra sadaffaa ergee dhaqanii achumatti hafanii isa booddee abbaa ishee dhiisee namoota qochitti haftu jedheetu dhiirri kun dhaqeegaa Saa'ol. Dhaqee gaafachi keessa galuunis kan Saamu'eel halkanii guyyaa raajii maal akka dubbate hin beeknu caafamee hin jiru. Namatti amittiin halkanii guyyaa 24 hours raajii akka dubbatus namaan galu. Namichi garuu wayyaa isaa ofirraa tarsaasee Saamu'eeliin dura dhaabatee halkaniif guyyaa raajii dubbate. Sinii galee namni kuni hafuuramaan rakkisaara. Mana mootummaa isaa keessa yeroo taa'u hafuuramaatu rakkisa. Hafuuramaa sana iyyuu ari'uudhaaf Daawitiin of bira kaa'utu irra ture. Yeroo Daawitii wajjin jaalala qabu. Gaafa Daawitii wajjin hidhatu, gaafa Daawit dhufee waaqeffannaa kaasu, gaafa iddoo waaqeffannaa keessa ofiisaa galchu, hafuurri sun irraa qabbanaa riba nagaaraaf. Gaafa Daawit biraa deemi namni waaqeffannaadhaa gaafa deemu hafuura maraatummaa isaatti deebi'a. Halkan maraataa bulaa guyyaa moo dhufee biyya bulcha. Isinii galee. Sabooddee namni maraatuun kuni nama hafuura maraatummaa hafuura seexanaa qabu Saa'ol kuni amma dhaqee raajota gidduu yeroo galee dhummoo ammas guyyaadhaaf halkan guutuu raajii dubbateedha. Firoota koo jijjiirama keessa galaa. Environmentii jijjiiramaa uumaa. Hiriyoota keessa madaalaa ilaalaa. Namoota hojii yeroo dabarsitan ilaalaa. Hammam Waaqayyoon dura akka turtan ilaalaa. Hammam macaafa qulqulluu duukaa akka turtan ilaalaa. Jireenya namaa jijjiiraa kun. Nama biraa godhee nama hojjeta kun. Iddoo nuyi itti jijjiiramnu kan uumu nuyi. Firoota koo jijjiirama dhaabuun hin danda'amu. Manaajii gochuu danda'ama malee. Kanaaf time management biyya kana change management jedhanii jiru malee dhowwuun hin danda'amu. Ammatu hin jaallatiin addunyaan jijjiiramte sababa COVID. Jijjiiramaaf qophaa'uun nurra jiru. Hojiin asii yeroo cufamu aan qophaa'eera bum isa kanatti. Barnooti nu asii qabnu yeroo inni gabaa dhabu yeroo inni jaarraan isaa dhufee gatii dhowwatu barumsa sanaa anoo qophaa'eera kanatti nan dinqin. Biyyi lafaa kun jijjiiramaan guutuudha. Kanaaf isin hin dinqin jijjiiramaaf qophaa'a sammuu banamaa jedhee nutti dubbataa ture obboleessi keenya hundeen. Namni sammuu banamaa qabu jijjiirami yeroo dhufu wanta inni baatee dhufu argee tuttutaan. Jijjiiramichi akka inni san balleessine gaariitti jijjiireetu isa keessaa waan gaarii baasee tuttiin mootummaa Waaqayyoon jiraata. Ol kaaneetu Waaqayyoon kadhanne. Haaleluyyaa. Daqiiqaa muraasa duwwaan kadhadha Waaqayyoon. Jijjiiramaaf qophaa'aa garuu. Addunyaan jijjiiramteetti. Addunyaa haaraa keessa irra. Addunyaa haaraa keessa irra. Ijoolleen Waaqayyoo bara beeku. Bara lakkaa'u ijoolleen Waaqayyoodha. Bara lakkaa'u. Attamittan kana keessa baadhanii miixatan. Yaabbatanii irra deemu haaleluyyaa. Ol ba'aniitu irra deemu. Waamichi keenya si ol waan ta'eef. Jijjiirama dhaabuu hin dandeessan. Garuu to'achuu dandeenya. To'achuu dandeenya. Jijjiiruu dandeenya. Ammeenya keessa rulaallee gaarummaatti geeddaruu dandeenya. Waan gaarii keessaa baasuu waan gaarii keessa nyaachuu dandeenya. Haaleluyyaa Yesuus. Galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyoo. Ulfinni, guddinni, jabinni, aangoon, oqubaan, ililleen, saganni hundinuu walitti qabamee teessoo kee irratti bara baraan maqaa keetiif haa ta'u. Ayyaana kee nu gidduu tureef si haa galatu. Hafuura qulqulluu yaa Waaqayyo Waaqarraa ergitee ittiin nutti dubbatteef galanni maqaa Yesuus Kiristoosiin siif haa ta'u. Sabni kee maqaa Yesuusiin haa jijjiiramu. Jireenya koof jireenya saba kee fuula kee hin kaa'aa. Yeroo kanaa jalqabee jijjiirami dhugaan maqaa Kiristoos Yesuusiin nurratti haa ta'u. Ulfina gara ulfina sattaanutti darbuu barbaanna yaa Waaqayyo. Ulfina tokko duwwaa irratti hafuun barbaannu.
ulfina isatti aanu sati fuula keenya dura keessatti fuula keenya duratti qopheessite sadarkaadhaan toora isaa eenne yaa Waaqayyo inni tokko isa tokkotti nu dabarsaa akka inni deemu barbaanna. Ulfina kee dhoksu, ulfina kee haguuguu hin barbaannu. Namoota ulfina kee haguugan gidduu isaan fakkaannee jiraachuus hin barbaannu. Ulfinni kee nurraan akka inni calaqqisu barbaanna. Ulfinni kee nurraa akka mul'atu barbaanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kun nurratti haa ta'u. Saa'ol achii gadi ba'ee yaadni isaa jijjiirameedha. Yaadni keenya maqaa Kiristoos Gooftaatiidha jijjiiramu. Yaada gurguddaa saba kee irra kaa'i Gooftaa. Yaada dhaloota kana jijjiiru, yaada biyya kana jijjiiru, yaada bara kana jijjiiru, yaada gurguddaa, yaada saba kee ol kaasu maqaa Yesuus Kiristoosiin saba kee irratti fide. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jijjiirama hafa. Namoota wajjiniin jijjiiramtan Waaqayyo isiniif haa kennu. Environmentii jijjiiramaa Waaqayyo isiniif haa uumu. Hallelujah, jijjiirami gurguddaan isin irratti haa ta'u. Hamma mammaaksa gaarii taatanitti, hamma namoonni ittiin waamanii maqaa keessaniin waamanii wal eebbisanitti, maqaa Yesuus Kiristoosiin jijjiirami gurguddaan jireenya keessan irratti haa ta'u. Jijjiirami gurguddaan mana keessan irratti haa ta'u. Jijjiirami dhufee isin fuudhee haa deemu. Oh, hallelujah. Jijjiirami dhufee butee si haa baasu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaa jijjiiramaa qabaadhu, seenaa jijjiiramaa qabaadhu, iddoo jijjiiramaa qabaadhu. Wanti hundumtuu kee maqaa Kiristoosiin haa jijjiiramu. Sagalee isaatiin hin waamaminaa obboloota ko. Milikkita namatti gooti nami beektu miti. Milikkitaan nama waamti. Milikkita kaleessaan hin waamamin har'a. Har'a maqaa Yesuusiin ayyaana haaraadhaan deddeebi'i. Dibata haaraadhaan deddeebi'i. Humna haaraadhaan deddeebi'i. Yaada haaraadhaan deddeebi'i. Hafuura haaraadhaan deddeebi'i. Simboo haaraadhaan deddeebi'i. Miidhagina haaraadhaan deddeebi'i. Dibata haaraadhaan deddeebi'i. Inni kun isa balbala dura taa'ee kadhatu miti moo reedhani? Sila kaa inni. Sila kaa inni. Sila balbala dura taa'ee kadhata kaa. Maqaa Yesuusiin silli kee haa jijjiiramu. Iddoo namni itti si beeku haa jijjiiramu. Maqaa namni ittiin si beeku haa jijjiiramu. Jireenyi namni ittiin si beeku haa jijjiiramu. Kun isa sila balbala jaa'ee taa'ee kadhatu miti jedhani. Sila saantima lama kennitee farra saantima lama kennita miti. Sila lama kennitee amma miliyoonii lamaanuu teessee wajjin haasoftu ta'a. Oh, hallelujah, isin irratti haa ta'u. 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 Harreen tokko nabee argitaniittuu laata jedhee gaafatee naani tarii namni ifateera ta'a Saa'oliin. Namittiin yeroo as deebitu mootiidha. Hallelujah. Sila kee miti ammi. Sila kee miti ammi. Jijjiirama obboleessa koo sila kee miti ammi. Kaleessa kee miti ammi. Hallelujah. Dibatti isin argatu. Dibatti isin argatu. Galanni ulfinni walitti qabamee teessoo kee irratti bara baraan siif haa ta'u. Ayyaana kee nu gidduu jiruuf si haa galatu. Hafuuruma kanaan harka keessan gara Waaqayyootti ol kaasaa. Boquu keessan ol qabaa. Hangafa jijjiiramaa. Abbaa jijjiiramaa isa ta'e Waaqayyoon yaa abbaa keenyaa jenna. Yaa abbaa keenya Waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee Waaqarratti akka ta'e akkasuma lafarratti haa ta'u. Kan nu gowiddeen keenya irra nuuf kennu. Yakkaa keenyas nuuf dhiisi. Nus kan nu akkaniif akkuma deemu. Qoramatti nu hin galchinu. Amaanoo ishee malee. Mootummaan kan keetii hoo humnis galannis bara baraan. Ameen. Harka keessaniif garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa. Eebba Waaqayyoos fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eegu sinaa eebbisu.
Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti adeebisu nagaasaas isiniif haa kennu. Hamma bifa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin fakkaattanitti ulfinatti mo'ichaas mo'ichatti darbaa. Jijjiiramni tokko jijjiirama kan biraatti, ulfinni tokko ulfina kan biraatti isin dabarsu. Maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu ta'a.